jedhee kakkaatan deemni caalaa deemsa qalbii jechuudha. Baay'ee tokko qalbii yeroo kana waraabee osoo hin ta'u waggaa dhiigni koo lola osana irraa waraabni isa osoo hin taane deebii mataa bitti yanaa deebistee intalli shinaan jette qalbii biyya caalatti kan jabunatas. Rabbi gola ormaa keessatti waa tokko si hin muudachiisi. Gaarii hojjetta nama guyyaa miidhamtanii namni tokkollee si hin jaalatu. Kan ammoo haadha narra ga'e. Mana kana keessatti yeroo baay'ee dhiigni kiyya aarsaa ta'ee dhangala'a. Kanarraa garuu miila koo jala bakka horii waraabde. Oduun xiyyaadhi. Kutaan amanee qulleessuudhaaf dhaqe keessatti inni ba'a. Nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa hunduma keessaniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii Alamtuub nagaa keessanii ana nagaa koota obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessanii tole viidiyoo kana gubbaarratti akkuma isinitti argisiise obboleettii keenya kana namoonni asirratti miidiyaa kanarratti hin beekne hin jirtanii obboleettiin kun dhugaa miidiyaa kan jedhudha chaanaalii ishii tokko immoo orootu kan jedhudha. Obboleettiin kun akkuma kiyya akkuma keessan kan dalagattudha. Egaa waan ishiirra ga'e jechaadha. Yeroo baay'ee obboleettii keenya kanarra qorumsi baay'eetu gahaa oola. Egaa biyyi ormaa yoomuu mallee taanaan ishiin qorumsa qabdi. Eessattuu taanaan qorumsa qaba. Garuu gola ormaa keessatti gaafa akkasitti dhiigni ofii dhangala'u baay'ee tokko nama gaddisiisa jechaadha. Oroo jechaan dhugaa rabbiiti. Yeroo baay'ee ijoollee rakkatanii kan sagalee taatu ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti warroota dhiiraa hidhamaniif warroota baqa waan hundumaafuu sagalee kan taatu baay'ee mucattii jaallatamtuu fi mucattii ijoollee biratti kabajaa qabdu yoo dubbatturree dubbannaa ishii kabajaa kan qabu obboleettii keenya kana egaa Dubaay keessa kan hojjechaa jirtu duraas Beerut kana turte. Beerut kana keessattis qorumsa akka dandeesse miidiyaa ishii tokko irratti gabaastee turte. Miidiyaa ishii sanarraa dhaggeeffadheen ture jechaadha. Dhugaa waaqayyoo jechaadha. Waan baay'ee dabarsite Beerut keessatti waan namni tokko dabarsuu hin dandeenye kan ishiin dabarsite. Kan ammoo dabarsite waan irratti otoo maatii ishiitti hin galin kaayyoon ishiin manaa baate obboleettiin teenya kun hojjettee maatii ishii jijjiiruudha karoorri ishii dursa. Kana godhuudhaaf jetteetu umurii daa'imummaa qabdu keessatti dhugaa rabbii dararaa baay'ee irra kan ga'e jechaadha obboleettii kana. Gara Dubaay deemte asumaan Dubaay irratti dabarte. Dubaay kana keessatti immoo qorumsi hedduun kan irra ga'u garaallee kan irraafne jarri ishiin bira hojjettu. Waggaa 3 darbee YouTube ishii irratti kan maxxansite dhugaa miidiyaa gubbaarratti dhugaa rabbiitiin gaafa viidiyoo sana argu egaa seerri YouTube'n yommuu waan ta'eef daqiiqatti kaaftee keessan na ergitee turte jechaadha. Yeroo sanas manuma hamma qulqulleessuu dhatte kana gaafa qulqulleessuu dhattu harki ishii kun murame jechaadha. Akka Oroon jettutti mana ishiin keessa jirtu jechaadha. Mana baadiyyaa magaalaaf baadiyyaa akkuma qabu jarri kun magaalaas baadiyyaa sana deemne jette manni kun yeroo tokko tokkoon dhaqee qulqulleessa garuu dukkana lafa dukkanaati jette natti fakkaate garuu dukkana lafa dukkanaati manni isaan dukkana dhiira tokko qofatu keessa jira. Yeroon qulqulleessuudhaaf seenu birciqqoo cabaatu luka isheetti qiqqixxaate lutti namni keessaa nyu jedhurree dhabame dhugaa rabbi kaleessa otoo kaatti boosuu viidiyoo waraabde jechaadha. Imimmaan dhangalaasa imimmaan wajjin dhangalaasa hayyaa jiruu biyya ormaan jedhe waan baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif otoo micayyoo kana qooda ta'uu dhala isaanii ta'e daqiiqatti hospitaala geessu dhugaa rabbi ammas dhiigni isaanii dhangala'ee dhiigni dhangala'uu ammasii dhiisi moccorsaa xiqqoodhaan hoggas hospitaalatti kaatu ishii dhangaruu shaashiidhaan hidhadhodhaniin micayyoontu shaashii illee biraan qabatte gizee lutti ishii muramu tokko keessaa giddumaan harkisee baasi jette. Egaa seexanaa faarsu natti fakkaate jarittiin yoo waggaa darbees akkasitti harki ishii dhangala'ee dhiigni ishii harki ishii kun jechaadha muluu isaa muramee dhiigni dhangala'e waggaa waggaadhaan micayyoon tuni harsa seexanaa ta'a dhiigni ishii waan irraa cabsu malee dhugaa baay'ee tokkoon gadde baay'ee tokko rifadhe jechaadha. Yeroo umurii ishii qabdu kanatti obboleettiin kun yeroo kanatti gaa'ela ishii barbaachisa garuu maatii ishiin jijjiira jettee
Yeroo kanatti utaaltee uffattee baatee deemtee akka barbaaddetti jiraachuu ishee barbaachisa. Garuu ofan jijjiirattee waarratteetu guyyaa tokko gadi baatee ijoolleen Dubaayii keessa jiran yeroo baay'ee boqonnaa ba'uu eessa deemu walii gadi deemaniif hataadha. Guyyaa tokko obboleettiin kun yoo viidiyoo waraabdu viidiyoo akkatti waraabdu hin qabdu akkasumatti hojjetti jechaadha. Akkatti baatee firii deemii hin qabdu waan ta'eef. Ilaa kaayyoo waan baay'ee nama gooti. An kaayyoo waan baay'ee nama godhurra immoo as seexanni nama qortochaadha dhugaa rabbiiti. Innaa dhiiga ishii dhangala'ee kana baay'ee tokkoon gadde obboleettii keenya baga waaqayyo lubbuu kee olche viidiyoo kun dhaggeeffatte waan ta'eef lubbuu kee baga waaqayyo olche namni waaqayyoon qabu inuma qorama kan nama olchisiisuma waaqayyo olchadha waan hundumaafuyyuu. Adaraa keessan akkuma amantii keessanitti kadhadhaa du'aayii keessan godhadhaa obboloota kiyyaa. Waan namni yaanne tokkotu namarra gaa'atii oola jechaadha. Waan hin karoorsine waan kun narra ga'a jennee gaafa yaanne keessatti waan nu iyyaannetu nurra ga'a. Karaa nu ittiin beeknetu nurra ga'a jechaadha. Yeroon itti dawalu jette dhugaa waan garaa na nyaate keessa yeroon itti dawalu harka koo lutti koo murameera na dhiigaa jira jedhee madaamii keetti yeroon dawalu. Hidhadhu naan jette shaashin illee na bira hin jiru manni immoo fagoodha deemeetoo bakka kutaa kiyyaa san ga'uudhaaf luka malee hin deemaatte dhugaa rabbiiti mee ana akka ofii kiyyaatti yeroo laalecha luka malee hin deemaatte dhiiga ishee akkatti dhangala'u kana baattattee obboleettiin kun yeroo ishiin kutaa hiite deetu koo marfeessi geessaa hin jenneen marfeessi geessaa naan hin jenneette gara jabeetti jara kana argitanii gara jabummaa isheechaadha. Waan baay'ee natti dhaga'ameette haadha koo maatii koo na yaachiseette dhugaa rabbiiti waan baay'ee natti dhaga'ameette akka nama dubbadhu kana miti ani kaleessa yeroo viidiyoo ishee ilaalu baay'een gadde dhangalaasa imimmaan ishiin dhangalaastu laalee baay'een gadde jechaadha. Mucattiin kun akkaatti imimmaan ishee yeroo dhangalaastu baay'ee tokko keessi koo na cabe. Yaa ukaa maal goonaa miti kaayyootu waan baay'ee nama godha obboleettii kiyya baga lubbuun kee bichaa nafe lubbuu kee bichaa baga oolche ammallee siif haa dhaabatu waaqayyo si haa oolchu. Isaa waan dhabani warra akkanatti bakka gara namaatti aadduu wanta adda addaa mana isaanii keessatti namarratti ta'u kun jarittii waan dhabdu. Waan itti aarsaa gootu afaanuma orurraa yeroo isheen dubbattu waan aarsaa wayii itti kennantu jira ta'uu dhiiga kootu asitti dhangalaafamaa jira jette. Kanaaf waa aarsaa waan ta'een dhabdu egaa uumaa miti obsuudha siin jedha waaqayyo moolchadha dabarsee siin kennu yoomiyyuu taanan dabarsee siin kennu ammas obsi siin jedha waaqayyo sinaa eegu rabbiin lafa siin jirtanitti yaa hordoftoota kiyya sinaa eegu siniin jedha obboleettii keenya kanaaf immoo kanaanuu irrina dhiigan qabatte waan baay'ee natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf. Mucayyoon tun qallattee dhugaa waaqayyo jechaadha. Maatii ishii jijjiiruudhaaf nama gaa'ela dhaabbate miti. Maatuma ishii kana jijjiiruudhaaf jecha cakkantee jechaadha. Kaayyoon akkas nama goote dhugaa waaqayyo. Waan na dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatooma laayik sheer godhaa maamila naa taasisaniin jedhaa yeroo gaarii naaf qabaadha.